yeroo qabsoo kenna qabsoo bakka murteessaa irra geessanitti xumura godhuudhaaf yoomuu caala hojii kenna dachaa goone itti hojjennu jechuudha. Yeroo bifa duriitiin osoo hin taane tooftaa haaraan akka haaraatti fuulduratti ittiin tarkaanfamu jechuudha. Inshaallah barri kun ni darba. Amma adda akkas fuuldura namaa dhaabbannii boriin kennina kan rakkataniif jedheen jedha. Kanaafuu maami ani morma kiyyarra yoo ta'e ittiin hin bareeda morma kiyyarra ta'e garuu abbaan kiyya inni baddaa keessa cisee garaasaa akkasittiin laalu nama ta'uu koon jibbee wallahi kun oromummaa duwwaa miti namummaadha amantiin kiyya illee na dirqisiisa. Tokko yoo taane malee yoo kaanee sochoone malee yoo himanne malee biyya lafaatiif Eeshiyaadhaan nama kuma tokkotu buqqa'ee jedhaniitu birriin meeqa miliyooniin meeqa dhangala'aa jira keenya miliyooniin tokko buqqa'ee beela'ee lafi beela'ee hin beekne beela'ee nama nuu hin dhabnee jirra nuyyuu himachuu danda'uun nurra jira. Oromoo malee omaan qabu lammii isaa Oromoo wal malee omaan qabu har'a immoo lammiin keenya gaachi nuu mirmadhaa jedhu lammiidha birmachuudhumatu nan jiruuf har'a sitti walitti qabamne. مكان كي سامي إبراهيم نجرني أس مقالة أمستردام الرايم قويا هردا كان أرمون حواس نيزرلاند كيس جراتن والد كان قبنف أمتك إني كان بيا كيس جران متما وياني دان إدو وجاه إدو دافجراتن را بقاني تين أفن كيس أقودا نجشودا إنسان بلافي وانا ددات دررما كان جران غرغارو رافي حواسني أرمو كاس كيس جرو كان والد قبنف مقالة أمستردام كيستين Anillee maqaan kiyyaa Madii Kamaal jedhama kan jiraadhu Neezerlaandii keessadha amma Utreechtiin jiraadha guyyaa har'aa kana dhufuu kennaaf baay'ee gammadee uummanni dubartii dhiira osoo hin jedhamin rakkoo biyya keessatti nurratti raawwatamaa jiru duguggaa sanyii dubartii osoo hin taane daa'ima osoo hin jenne dhiira dubartiidhaan nurratti biyya keessatti raawwatamaa jiru kana ofirraa deebisuudhaaf dhufne jechuudha rakkoo kana haasa'achuuf mari'achuu fi dubartoonni kennallee dhiirrillee hanga danda'amuun wal gargaarree wal faana dhaabannee rakkoo kenna kana ibsachuu dhufne jechuudha guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Kanarraa sitti argamneef gargaarsa lammiif jedhu uummata Oromoo daangaa irraa buqqa'aniif jechuun gargaarsa isaan gargaaruudhaaf hadhan uummanni Oromoo kun asitti walitti qabamne kanaafiyyuu uummata Oromoo daangaa irraa buqqa'anii jiran kanaaf gargaarsi har'a qofa osoo hin taane itti fufee hanga mootummaa wayyaanee kana ofirraa kuffisnuutti itti fufuu qaba jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo quncee wal gargaartee arbeeyite akkuma jedhamu san gargaarsa kana itti fufanii sirriitti wal gargaaranii uummata kana akka rakkoo kana keessaa ba'an godhuu qabu. hundumti keessan waamicha keenya kabajanii bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa akkuma beekamu har'a iddoo kanatti kan walitti argamneef uummata keenya kan biyya isaa irraa buqqa'ee biyya irraa buqqa'uu qofa osoo hin taane iddoo buqqa'eettis beelahaa dheebotaa rakkataa du'aaf jidduu kan jiraataa uummata kana dhaqqabuudhaaf iddoo kanatti wal geenne so lammiin achi jiru sun lammii kanaa walitti uummata as jiru Oromoo biyya adda addaa keessa jiru alatti fira addaa hin qabu so kuni waamicha akkanaa kanaaf bakka kana argamuun dhugumatti kana caalaa nama gammachiisu kana caalaa nama boonsu hin jiru egaa baga nagaan dhuftanii lafa fagoo irraa iddoo adda addaa irraa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha so sagantaa keenya akkuma kana dura baratame eebbamaan guddoon eegalla. Baga nagaa dhuftanii isiniin jedha akkuma dura ta'an hawaasaa keenyaa jedhetti
Egaa mee ilmaan Oromoo asitti wal geenyu kun mee Rabbi guddaadha mee yaa Rabbi saba keenya bira dhaabbadhu jenna. Sabni keenya rakkatee dachee isaarraa buqqa'ee beelli irratti dhufee rakkataa jira yaa Rabbi mee beela kana nurraa kaasi jedha. Mee ilmaan Oromoo sabni Oromoo iddoo jirru tokkummaan beelaaf diina kana bira dura nu haa dhaabsisu nu jabeessee humna nuu kennee Rabbi humna nuu kennee diina kana fuuldura akka nu dhaabnu haa godhu. Nuti immoo ilmaan Oromoo as jiru kun mee nama saba keenyaaf ta'u nu haa godhu. Mee yaa Rabbi waa hundumaan dandeessaa humna qabdaa diina gaaddidduu saba keenyarra buuse kana nurraa kaasi. Mee ati humna keetiin nurraa kaasi. Tokkummaan Oromoo immoo humna Oromoon tokkummaan diina isaa akka kaasu yaa Rabbi humna kenniif. Humna kenniif sabni keenya haqa namaatti hin darbine haqa namaa nyaanne saba keenya qe'ee keessa deemee goolessee dargaggoo keenya kaffitu kana yaa Rabbi mee humna keetiin ati humna keetiin mee nurraa kaasi ilmaan Oromooti immoo irree kenniif mee Oromoon immoo tokkummaa isaatiin diina kana saba tokkummaan ofirraa kaasu nu haa godhu. Mee warri qabsoo saba isaaniitti dhumanis Rabbi mee jennata isaanii jennata bilisummaa nuuf haa godhu bulaa jiraadha. Akkaataa kanaan isin arguu koof yeroo hundumaa isin jaalladha isinan immoo kabaja ulfaadha baga nagaan dhuftanii. Gana waan baay'ee hojjannaa baga nagaan nu dhuftanii gana gara fuulduraatti waan baay'ee hojjannaa waliin dhaabannaa wal jaallannaa wal jabeessinaa ani jabaadha waliin jedha wal keessa ija walii ilaalaatti ani jabaadha waliin jedha kanaaf jabaanneeti kanas geenye baay'een isin ulfeessa baay'een isin galateeffadha gana waan baay'eetu hojjetamaa galatooma. Bismillah galanni ka Rabbii guddaati. Wanni guddaan ani jedhu ummanni keenya kun bakkeen amma rakkoon teennata jirtu rakkoo beelaati irratti miti du'aayii kan goonu warri amma naannoon beela jedhan kun naannoo beela qabuu miti naannoo gaala yoo xiqqaate amma yeroo gatii ammaa kanatti qarshii 50,000 ol baasu warra horatu warra gartee horii horatu warra re'ee baay'ee horatu warra daymaati warra gartee qabeenya aananirra waa hundaati ummanni kun takkaallee beelan himanne rakkoon ka itti jiru rakkoo ilma namaati rabbiin gartee ka diina ummata kana rakkoo kanaan arra isaan saaxile kana irra jiru rabbiin isaanirraa haa kaasu rabbiin gartee gammootiin nu bilisummaa ummanni kun ar'aa miti kaleellee warri Oromoon ittiin beekamtu bara durirraallee dhiirri baate hundinuu achuma keessaa naannoo sanirraayi warri kareerraa naannoo bokkolirraa ta'e naannoo raayiturraa ta'e warri gartee gaammoo nabsee isaanii ar'aa miti lafa daangaa naannoo Sumaaleerraa ka'an san maqaan lafa sanii maqaan isii Oromiyaa jedhanii itti baasan waan kana qurxeessurra waan ar'aatii miti kaleerraa rakkoo guddaa keessa jiranii kanaafuu ummanni kun ammas kalees boris ummanni kun ummata gartee beelaa saaxilamoo miti nu naannoon warri ol aanu kun yookaan midhaantu sirraa bada sun ummata yookaan gaalattu yookaan gaalli yoo bade horii jiraaf yookaan horii yoon jira gartee gaari'ee jiraaf ka ummata kana rakkoo kanaan saaxilee nu arra gartee akka kadhattuutti yaaduu hin qabnu ummanni kun ummata mirga ofii gartee gaammootiin nu falmatuu fi naannoo sanirraa buqqa'ee rakkinna gartee gaammoo lolaati malee rakkinna beelaa ummata qabuu miti kanaafuu kana diinattu gartee gaa itti galchee diinni nama biraati miti mootummaa gartee gaa wayyaaneeti waan biraati ebelu hin jennu rabbi mootummaa wayyaanee kana rabbi nurraa haa buqqeessu rabbiin diina gartee gaammooti ummata keenya gartee gaammoo rakkoo kanaan gahee arra kanaan nu saaxile kana rabbi nurraa haa buqqeessu nama gartee gaammoo isa fakkeeffatee diina kana nurra tursiisuuf yaadullee rabbiin nurraa haa buqqeessu nullee gartee gaammoo nama dhugummaadhaan fakkeessaa miti dhugummamaan dubbiin tun itti dhagahamee gartee gaammoottiin nu qabsoo tanaa fi isaan qarqaarsaafillee dirqama kiyya jechaan beekuudhaan nama gartee gaa ummata kana qarqaaru rabbi nu haa godhu
ummanni kun ummata kadhattuu miti ummata isaanii qarqaaruu fi miti nu kunni asib baaneef yoo goonellee wanni godhuu qabnuuf illee rabbiin illee yoo kadhanneef ufillee yoo gooneef dirqama kenna ka kanaa olitti nurra jira haga lubbuu teennaatti qabeenya kennaan ummata kanarraa nama dhaabatu rabbi nu haa godhu namni gartee gaammoo jazaan ummata naannoo sadii hin kafalamne durillee hin kafalamne sila as dura seenaan isaanii himamuu qaba sila as dura gartee gaammootti ninu arra qarqaaramuu ummanni sun shallamamuu iyyuu qabaa ummata gartee gaammootti ninu badhaafamuu qabu seenaa warri beektan hin beeytanii naannoo sanirratti waan dalagame dhiirri baate hundinuu irra guddoon dhiiraa ka akka gartee gaa jeneraal Hussein Bunee ka akka Mahamood gartee gaammoo Bunee ka akka Waaqoo guutuu warri gugurdaan kun ka akka Hussein Hasan Juuree warri kun guutuu mee namni an fakkeenyaaf baale warra baddaa irraa haa jedhu warri kun guutuu warra naannoo kana keessaa bahe kanaafuu biyya dhiiraati wayita dubbannullee ummanni kun ummata beelaati miti ummata dhiirummaa kanaan isaan gahee nullee akka dhiiraatti haa qarqaarru galatooma isiniin jedha. Oromoon hangamuu hidhamu hangamuu rakkatu hangamuu salphatu salphina yeroo dheeraa booda dhiibee gatii guddaa kafalaa jechuudha dhiibee iddoo murteessaa irra gaheera ummanni har'a daandii irratti kufe kun waan qabsaa'eef waan kabajaa isaa deeffachuuf socho'eef malee osoo akka duriitti mataa gadi qabatee jilbiifatee jiraachuu osoo filate homaan ta'u hin beela'u yoo xiqqaate akkuma duratti dubbatame waan qabu qabeenya isaatti dhimma bahaa jiraachuun ni danda'ama garuu yoo falmatte yoo haqa keetiif dubbatte alagaan jireenya si tadheessa akkuma argitan kana manaas baasee daandii irratti si kuffisaa jechuudha. So yeroo kanatti ammoo ummanni qabsoo isaanii kana fiixaan baasuudhaaf sochii akkanaa qabsoo hadhaa irra jira nuti ammoo warra biyya alaa jirru kuni akkuma durii sanitti suutaan tankaarfachuu osoo hin taane hedduu fuulduratti fiiguu humna keenyas maallaqa kennaan waan dandeenyu hundaan qabsoo keenya bira karaa adda addaan dhaabbachuun dirqama tahaa jechuudha. So ummanni biyya keessaa yeroo rakkatu yeroo jireenya bifa kanaan itti hadhaa'u namoonni isaan mil'atan ilaalan akka abdiitti fudhatan keessaa tokko warruma biyya alaa jiru kana jechuudha. Tokko karaa sagalee ummata kanaaf sagalee ta'anii rakkoo isaan keessa jiran addunyaa dhageessisuu inni biraa ammoo maallaqaanis ta'ee waan biraatiin waan qabnuun bira dhaabbachuu fi ummata keenyaaf birmachuu yeroo sun geetteerti amma yeroo ummanni keenya waan nyaatuuf waan dhuguu dhabee daandii irratti kufu kan ija keenyaan hundumti keenya argu jiru jechuudha. Yeroo haalli akkanaa kun uumamu nutis akkuma dur baranne waanuma xiqqoodhaan osoo hin taane yes dhugaa dubbachuuf hundumti keenya humna ajaa'ibaa kan akka barbaadamutti rakkoo uummata keenyaa ittiin furru akka hin qabne ifa beekamaadha. Garuu yoo namni nu biratti beela bulu at least nuti sadi nyaachuu irraa gara lamaattis yoo gadi buusne homaa rakkoo hin qabu waa'ee waliin birmachuu waa'een waliin dhaabbachuu waan akkanaa kana of keessaa qaba waan ta'eef so akkuma duriitti akka hin ilaalle bifuma duriitiin akka waan hojjennu hin hojjenne yeroon kun yeroo qabsoo keenya qabsoo bakka murteessaa irra geessanitti xumura godhuudhaaf yoomuu caala hojii keenya dachaa goonee itti hojjennu jechuudha. As keessa haasochuun waan irraa eegamu hunda haa goonu yaada haa kennannu gara dhumaatti ammoo yaada qofa osoo hin taane waan uummata san hatattamaan ariitiidhaan dhaqqabu gochuutis haa ceenu jechuun barbaada. Duraan dursee namichatuyyuu ilma nama qabaataati akka malee qabaataan rabbii akka malee yeroo sanitti nama beekamaadha. Inni hin du'e ilmi isaa kun amma deemee gammoojjii matana karama amma baale keessa karaa raayituu gubbaanii gara dumaal jedhan kana uduu deemu beelayeeti nama hoyi kadhatu laftilleen gammoojjii dheebotee karaa irraa gore yoo goree jedhu dheebodheeni beelayee mee waan obaasaan yoo qabaatanis na nyaachisaa jedhee ati ka'een nuti ilma kiyyaa jedheen abbaan ka'e baluutii jedhee jedhee tamtu si da'e jennaan itti hime saniinis ni mirkaneeffate namichi kun nama inni beeku san ta'e akka deebi'ee imimmaan irra gadi dhufeete booyeete ka abbeetiituu ka ormin dhugu
kootu mee mana seeni abbee biyyee haa dhugu ani abbaan kee biyyee haa dhugu jedhee jedhan baalee yoo dhugaa dubbannee isin marri keessan ni beeytanii rabbi irraallee ittiin dhufne nama irraa itti dhufte takka yeroo takkallee beeloftee hin beeytu hanqinni Oromoo keessa jiraatuun wama jiraati nima jira akka sanitti akka beela jedhamee himamee akkanatti miidiyaa maraan labsame yeroo takkaan qabu har'a namni tokko dhukkubsatee waan mana yaalaa dhaquun dhabuun beela'ee ganama nyaatee guyyaa itti deebi'uu dhabuun ummata keenya waan baay'ee garaa nama nyaataati naman amansiisu hin amanne anam haga amma ana dhiisi warri biyya keessa jiru hin amanne amanuu dhabaaf ka'anii deemanii dhaqanii laalanii ijaan mirkaneeffatanii jennaan biyya teenya dubbiin akka gurraan dhageenyu miti jecha isinii ibsinuu nu hin qabnu miidhaa warri kun keessa jiru jedhanii deebi'anii ummata boochisan nuyi wamaallee godhuuf hin dandeenyu irra guddaa yoo rabbiin kadhanneef hawaa mara danda'u isa hagattii dandeenyutu ummata keenya isinis ummanni addunyaa irra jiru cuftis ka biyya keessa jirus ka biyya keessa jiru rakkoon ta walii ta'uu beekamee walitti birmatee ganamaa galgala wal irra fiigaa jira nu ammoo namni waa harkaa qabna jennu kun hirra fa'aa jira haa dammaynu as qofaan illeen dhaabatu Oromiyaa guutuu ga'uu deemti hoomorkii kaanuma baasee mootummaan kun kaan nutti deebisu jira yeroo asiin dura ilmaan keenya fixee yaa gana du'ee kana awwaala deebin san dadhabee warra ummanni kun ummata dhumaa jiru miti tooftaa haa jijjiirru jedhee itti jijjiirre maal goonaree beezii waan ta'e waan rakkoo yeroo baay'ee itti fidu maal haa goonu jedhameeti karaa buqqisuun bakka buqqa'anilleen akkan teenne godhuun achirraa dammaysuun ummata gamaa gamanaa walit dammaysaniit wal irratti dirree xiqqoo takka itti irratti akka ummanni kun wal irratti huccee baay'ate mataa isaatii wal jibbutti garasin nu oofu jira mootummaan kun qarqaarsa qofaallee miti hayyoonni teen beektonni teen mala dhaya kana mara laallee uf miinee uf murree warra hafettillee ittuu bilbiltanii amma asittuu nama hedduun natti bilbilee narraa kennii waan akkanaa narraa kennii ka jedhu nama keessaa hin hafina Oromoo irraan hafina wal malee homaan qabnu biyya na haa beeynu walii tumsinu malee wajiruun nuun jirtu haa beeynu harka wal qabannee haa kaanu yoo danda'ame karaa siyaasaatiin illee bakka takkatti xarapheezaa tokkocha irra haa teennu nam tokkocha ufafoo baafneeti ufafoo keenne isa jala haa deemnu ummanni keenya hagartee waamicha hawaasa keessanii kabajjanii asitti dhiyaatan baga nagayaan dhuftanii hunda keessanuu ashamaa isiniin jeetiin jira kanatti aansuudhaan dubbii dheeressuun fedhu irra guddaa nuti wanni gartee ummata Oromoo keessatti wanni jiru yoo jiraate namni keenya hogguma gartee rakkoo agarre qofa yeruma rakkoo qofa agarre qofa uu jennee rakkoo saniif iyyina malee rakkoo san dura wayyaaneen yoo gonni kun gartee narraa cufame malli kun yoo narraa cufame malli kamiinin ummata Oromootti dhufa malli kun yoo cufame kamiinin ummatatti Oromootti dhufa jetteeti halkanii guyyaadha sagantaa adda addaa nurratti baafachaa jirti mana hidhaa kaan asiin cufteeti kasan dhibba geewu karaa kaaniin nurra banaa jirti jechuudha ummanni keenya beelan qabu dhaban qabu Oromoon sadaqa kadhattuu hin qabdu uumumattuu jechuudha nuti uumumaanu sadaqa kadhattuu qabaachaa hin turre beela qabaachaa hin turre Oromoon nama gartee gootummaadhaanis beekamu nama qabeenyaanis taatu beekamu nama gartee hayyummaa fi beekumsaanillee gartee addunyaa keessaa gartee adda duree irratti ta'ee warra argamu jechuudha sirna silaa gartee ummanni Oromoodhaa irratti bulu kana ummatuma Oromoodhaa gartee har'aan tana sadarkaan manuutti ilaallu gartee silallettu
namni akkuma amma nuti keessa jirru ni nuyaama an ummata keenya ni beelawanii jee afaan kiyyaan dubbachuun illeen hedduu natti ulfaataa jechuudha beelli har'aantan ummata keenya dhufe kuni waan mootummaan gabroonfataa wayyaanee nurra fidde malee ummanni keenya dhabee yookaan qabeenyi isaanii isaan hanqateeti miti oromiyaan arjoomtuudha haadha albuudaati jechuudha. Albuunni keenya nu debreeti saba biraallee gee gartee ummata biraallee nuti saba irra gargaarsa namaa godhu turre malee saba gartee namni har'aan tana nuti Oromiyaa irra baqatte namni keenya Oromiyaa irra baqate Oromiyaa irra beelee biyya namaa keessa baqattummaa biyya ambaa gaafachuu ni dhageenye tagartee biyya fi keessatti baqattummaa gaafatan takkaatu addunyaa irratti arkeelleen beeku nilleen dhageenye jechuudha. Nuti sablina hamaa gartee hongan qabna keessa Oromoon jirti yeroo rakkoon dhufte qofa gartee boonyee nuti amma duranii eegalle malee qabsoo tanan xumurree rakkoo tanarra hamtuutu uummata Oromoodhaa eeggachuuf taa an sabni Oromoodhaa wanni nin gartee uummata keenya isinit dhaammadhu wanni nin isinit dhaammadhu yoo jiraatte rakkoo gartee hogguma dhufte qofa hin iyyinuu osoo gartee rakkoon nutti hin dhufne yoo gartee rakkoon takka nutti dhufte gartee waan dhaabbataa gartee lafaa qabnu gartee uummata keenya maaliin hin gargaarraa jennee sumuunii fi shilingii qabnu kana dura gartee ilmaan keenya qofa nyaachifnee cal jennee taa'uun aadaa nutti taatee turte ammoo aadaa tana amma firraa lakkifnee jechuun wayyaaneen nuu bulaan jirtu nuu ciisaan jirtu. Akkasumatti nuti warra biyya alaarraa maaltuutu eegama silallettu warraan tanachi keessa jirraanne akka dur gartee Oromoon yookaan gaachanaa yookaan heboodhaan loltutti uummanni keenya humna hanga qabuun gartee qawweelloo dhabe humna hanga qabuun lubbuu isaanii wareegama kafalaa jira. Nuti garuu warri biyya alaa jirru kun maal godhaa jirra jennee matatti gartee quba ifitti haa qabnu ifitti quba qabne ummata keenya sumuuniif shilingii qabnuun ilmaan keenya daabboo jaachifne agabuu hin bulchinu ilmaan keenya waan cufa fatara maal nyaatan laaqana maal nyaatan hiraata maal nyaatan jenneetitti een ummata keenya gartee ummata dhabee beela baasuu deemnaa hin jiinaadha. Wayyaanee qabeenya keenya saamtee gartee ummata keenya kufaatii jalatti oofu jirtu tana gartee firraa buqqaafnaa wayyaanee tanu beeleessite wayyaanee yoo waan goonu dhabne namni akkam goona jee karaa deemuun dhabu namni akkam goona jee akka ta'uun dhabu jechuudha akkam goona akkam taana jennee gartee matatti quba ifin laannee an hamdiyaan maaliin godhuu qabaa jee gartee ilmaan kiyyaaf daabboo liidiirraa yeroo takka yoon hin bite. Yoo xiqqaate 50 gartee ummata xiyyaafin qooda jee kana booda qabsoo gurguddoon eegalle maleen xumurree ummata keenya rakkina kanarra hamaatu gartee nama keenya mudachuufis ta'a ittis as deema qamootummaa wayyaanee gartee nama sadi baaftee nama kuma sadi gartee miliyoona sadi hiitee kan gartee akka nuti beeynatu gattu kana gocha mootummaa wayyaaneedhaan nuti duraanis ni beeyna kun ilaalee isinin daginii kun ilaalee isinin sobinii obboleeyyan kiyya waan irra silaa qophaa'uu qabnurratti qophooyne hawaasa keenya gargaarsuma silaa feesisu silallettu namni biyya alaa diinaggeedha wanni nuti kannuu qabnu diinaggee keessan obboleeyyan keessan nuti biyya alaa nu qofaa dhufa malee namni keenya adeerran keenya eessumman keenya namni firrirraa miidhamin hin jiru biyya teenya Oromiyaa keessa jira gartee nuti kanaa jennee gartee quba walillaachuuf kana cufa dhiifne sumuunii kannine gartee garam dhaqaa jennee cufa jala qoqqotuu dhiifne baasaa waajee jechuun dhufnaan baafne gargaaruu nama keenya kana gartee dura duursa godhaatii deebi'ee ammas hoggaa rakkoon dhufte qofaa miti osoo rakkoon hin dhufne waan kanarratti yaadaan isiniin jaa'an dhaamsi kiyya guddaan yeroo rakkoo dhufte qofa akka gartee hin alaanallee osoo rakkoon hin dhufne akka waan kana goonuun isiniin jaa if duuban deebi'eenaa obboleeyyan kiyya sumuuniif shilingii qabdaniin ummata keessan cinaa dhaabbachuudhaaf if qopheessa hiriyaan teenya wareegama lubbuu kannitee jirti wareegama lubbuuti hiriyaan teenya kannitee jirti nama akka keenyaati wayyaanee miliyoona 3 yookaan miliyoona 6 tabiyyarraa baqachiiftee har'aan tana Niizerlaandii nu tatteessiftuu jechuudha beeytanii magaalaa tana keessa akkanumatti uummanni Oromoo nuti saba guddaa kana taane babbaqannee lafa adda addaa irra faffacaanee jirra baay'eetu numarratti dhumataatee nuti qabeenya qabnuun uummanni keenya dhumee lolachaa jira waan qabnuun uummata keenya dura haa dhaabbannu isiniin obboleeyyan kiyya galatooma naa jiraadha.
Maqaan kiyya Ahmad Rashad jedha asuma Amsterdam keessa jiraadhaati. Warri waan kana qopheesseetiin har'a uummata kana walitti qabee akkaataa uummanni keenya ka daarii argitee sira mootummaa wayyaaneetiin buqqa'eetiin jedhe akkaataa itti gargaaramu kan godhan hedduu galatoomaadha. Itti aansuudhaan uummanni keenya kan daarii irraa buqqa'eetiin beelaatiin jiru beelli isaanii beela kennaa buqqa'iinsi isaanii buqqa'iinsa kennaa yoomiyyuu taanaan rakkoo tana keessaa inni obaanaa tokkummaan keenya murteessaadha. Tokkummaan keenya akkuma biyya keessaa fi alaa itti cime kanatti itti cimeetiin tokkummaadhaan mootummaa kana mormannee ofirraa haa buufnu jedha galatooma. Har'a gargaarsa wanti nu goonu kun baay'ee xinnoodha. Baay'ee foomaa fiduu hin danda'u. Garuu saba kana miliyoonii tokko yoo ta'e namni buqqa'ee miidiyaan tokko dubbataa jiru. Biyya kan biraa Eeshiyaa ilaalaa, Ameerikaa ilaalaa. Namni 100,000 yookaan 50,000 yoo ta'e buqqa'u biyya lafaatu iyya. Maaliif kan Oromoo? Maaliif hin dubbatamne? Maaliif hin iyyinu? Maaliif hin rambaanu? Maaliif dhandhee BBC biiroo isaa dura dhaabbannee yookaan immoo miidiyaa biyya kana bira dhaabbannee yookaan embassy dhandhee sabni hammi kun miliyooniin tokko buqqa'ee jira. Maaliif nuun qaqqabdani? Maaliif nuun iyyitani? Maal godhaa jirtu jennee godhaa hin jiru. Warri ala jiru kana gochuudha. Kanatu nurraa eegama biyya alaati. Inni biyya keessaa dhufee himachuu hin danda'u. Isa kana irratti hojjechuun nurra jira. Warri siyaasaas hawaasis hundumtuu kana irratti hojjechuu irra jira. Nama miliyoonii tokko manni isaa diigamee qeensaa diigamee lafa bulu dhabee waan nyaatu dhabee jiru namni iyyuu dhabamee maaliif kun taa jennee of gaafanna. Kana baruun nurra jira. Kanaaf tokko ta'uun nurra jira. Iseema kana jechuun barbaadee tokko yoo taane malee yoo kaanee tochoone malee yoo himanne malee biyya lafaatiif Eeshiyaadhaan nama 1,000tu buqqa'ee jedhaniitu birriin meeqa miliyooniin meeqa dhangala'aa jira. Keenya miliyooniin tokko buqqa'ee beela'ee lafi beela'ee hin beekne beela'ee nama nuu hin dhabnee jirra. Nuyyuu himachuu danda'uun nurra jira. Galatooma. Egaa ilmaan Oromoo har'a abbootiin, haadhotiin, qeerroon, shamarran warri qixxumtuu har'a asitti argamtan argamne waan lammii keenyaaf. Har'a lammiin keenya har'a achi rakkatu nu har'a biyya dimokiraasii biyya jireenya gaarii jiraanna. Har'a lammiin keenya Oromoon nu abdateet achi isaan qabnaa nu abdatee jira. Garuu akka isaan nu abdatan homaan gooneef godhaafis hin jirru. Kanaaf Oromoo malee homaan qabu. Lammii isaa Oromoo wal malee homaan qabu. Har'a immoo lammiin keenya gaachi nu mirmadhaa jedhu lammiidha birmachuudhumatu nan jiruuf har'a sitti walitti qabamne. Kanaaf gaachana walii taane gaachana tokko namni ofirra qabu akka eeboon tokko uleen tokko isan dhoofneef gaachana ofirra qaba. Oromoon immoo har'a beela kana lammii isaatiin ofirraa gaachana lammii isaa godhee ofirraa beela kana rakkina kana ofirraa qabuutu sarara jira. Ormi ijoollee haadha ormaati. Nu ijoollee haadha tokkooti. Ijoolleen haadha tokkoo kan immoo ormi nu mirmatu otoo abaluun jedhu nama warra kaan hin kaasu otoo warri kaan rakkate har'a namni mirmatu warrum talla jirullee warra addunyaarra jirullee in gargaara. Oromoo malee namni gargaaru in jiru. Oromoo wal malee homaan qabnu argaas jirra. Ijaa kanaafu walaa gargaarru walaa jabeessinu achii qabna nan jedhan abdii isaanii hawwii isaanii haa dhugoomsinuu fi amma qabnu tokko lama hin jennu bishaan dololloon walitti yaate laga guddaa taati. Har'a Oromoon as jirru yeroo 10 yeroo 5 tokko enne walitti buufne walitti qabne saba keenya halkan tokko halkan lama nu bulchuu danda'a. Ijaa kanaafu kun wal gaafachuu hin qabu. Wal sossobuu hin qabnu. Qixxumtuun mana isaa taa'ee namni san dhukkubiin hin jiru. Sin dhukkubnaanuu asitti har'a wal qabne. Nutti dhagaamnaan ciisa dhabneet. Ormi dhiiga isaa kennaa jira. Lubbuu isaa kennaa jira. Nuyi garuu homaan goonu. Waan nuni dandeenyu amma dandeenyu sumnii tokko yeroo tokko haa ta'u haa gargaarru walaa jabeessinu wal qabnaa jennu. Nu abdatu abdii isaanii haa dhugeeffsinuuf haa mirkaneessinuuf. Oromoo lammii koo walaa jabeessinu walin laallu akkuma
har'a abbaan iyyatu malee gandi namaa mirmatudhaan fira fagoorra ollaa dhiyootu caaledhaan fira fagoo nabdannu ollaa dhiyoo jechuun ijoollee Oromooti wali orma nabdannu eenyumayyuu nabdannu akka nuun goone agarreerra omtoomaa nuun godhu kanaaf har'a yeroo xinnoo walitti sassaabne ishumatu walitti nu guddataa jabaanne walaa jabeessinu wal qabnaa wal jabeessine walaa gargaarru gargaarsi kun immoo har'uma bichaa walitti dhufnee odeessinee deemuu otoo hin ta'in itti haafufnu walaa jabeessinu ifa manaa godhaa qeerroowwan keenya jabaadhaa abdii biyyaa abdii boruu biyya keessas nabdachaa jiru jabaadhaa wal jabeessaa wal kakaasaa wal qunnamaa feesbuukiidhaan isa Oromoon kaka'ee qeerroon walitti dhufee baasu wal jabeessu amma humna isaa akka humna keessaniitti malee dirqamaan amma na baasa abalu baasee abalu amma nan baafne dirqaman qabdanii dhiifama naa godhaa baay'een sinitti baay'isee dhiifaman sin gaafadhaa. Baatilee darban kana keessa uummanni keenya karaa dhihaa karaa kibbaa 700,000 ol kan ta'utu buqqisame amma immoo gidduu kana dhiyeenya kana naannoo Baaleetti aanaalee adda addaa keessa uummanni beelaaf saaxilamee jira. Naannoon kun naannoo bu'uura seenaa keenyaa fi naannoo bu'uura qabsoo keenyaa iddoo ta'edha. Hunda keenya baay'een aarsu kan gaddisiisuu fi kan yaaddessuudha. Kanuma jechuudhaan akkuma hundi keessanuu jettani uummata keenya lafarraa buqqa'ee qabeenyi isaa saamame kana gargaaruun akka lammummaattis akka namaattis ta'ee mooralii dirqiima keenyaadha. Waan kana irratti waan mareenuu baay'ee geggeessamu miti. Waan dandeenyuun birmachuuf nurra jira. Kana jaluma sararreerra darbin. Sababiin beelaa addunyaa irratti oofuun ilaallee fi dhabiinsa midhaanii yookiin hanqina midhaanii utuu hin ta'in siyaasaa fi dinagdee ilaalcha kanaa fi hojii kanaan ilaalcha kanaan yeroo laalluti yeroo baay'ee qilleensa rakkoo qilleensaa bokkaa utuu hin ta'initi kan uumamuudha beelli yeroo baay'ee poolitikaa beelaati. Beelli kun yeroo baay'ee poolitikaadhaan waan ta'a uumama. Akkuma beeknu naannoon kun naannoo of danda'an turetu amma garuu yeroo gabaabaa keessatti hirkataa beelaa ta'eeti argaa jirra. Kanaaf inni hankeenyaa kun yeroo baay'ee beelli lolli iddootti ka'utti qilleensi iddootti rakkoon jiru yookiin bokkaan iddootti hanqatetti waan adda addaa kanarraati ka'a. Kan keenya kun maal inni maddiin beelaa kun yoo jenne har'a jalqabameni jaarraa tokkoof cinaa olii ergii kiyyoo garbummaa jalatti kufe uummanni keenya beelaa hidhamaa buqqifamaa iddoo jiraatu irraatii jira. Maaliidha furmaanni isaa seedus booddee yeroo mari'annu irratti dhufnaa furmaanni kan jiru imaammata taan yookiin immoo mootummaa jijjiiruudhaan kan hiikamu utuu hin ta'in sirnicha uummata keenya lafa isaarraa buqqisu kana kan hidhu kana kan beelessuun kana jijjiiruu system change kanaadha qabsoon barbaachisu. Furmaanni isaa qorsi isaa kanaadha. Qorsi kun immoo argachuudhaaf Oromoon abbaa biyyummaa abbaa aangummaa isaa sana argachuu waan ta'eef ammallee utuma gargaaruu uummata rakkate kana immoo qabsoon akka cimee itti fufu qabsoo qeerroon geggeessaa jiran akka cimee itti fufu tokko taanee walii gallee akka gara fuullaatti geggeessinu jedha. Yeroo hundumaa nuti ilmaan Oromoodha. Haala danda'a keessa turerraa kan ka'e negatiivuma waanuma dadhabina keenyaa odeessina. Garuu bu'aa fi bahii adda addaa keessa darbinee as geenye waan keessa turre walumaan beekna. Garuu haalli amma keessa jirru uummanni Oromoo biyya alaatii keessa jiru. Oromoon biyya alaa keessa jirtu haara waggaa 5 kurnanadhaatii wal bukkee qabnee yoo laalle garaagarummaa baay'ee akka qabus sanas ittiin boonuu qabnaa jechuudha. Akkasuma uummanni biyya keessa
haala adda addaa keessatti ministeera pilaanii dhufees jijjiiramsa qubee afaan oromoo dhufees rakkoo adda addaa kan hundumaa irra tarkaanfanneeti adha sadarkaa tokko irra geenye. Sadarkaa irra geenye san dadhabina keenya akka addaa irraa kan ka'e yeroo hunda dadhabina fiitii saasoon barbaachisaa miti. Karuu waldiigaltee dhaba keenya irraa kan ka'e hamma alagaan pilaana aarraa hamma zeeditti nuu baaftee uummata oromoo yoo kanaan kuffisuu dadhabne kanaan kuffisna jettee isiin baafatte sanitti itti qophaa'uu dhabuu keenyaaf nu gaddisiisa. Karuu ta'es waaqayyoon hammeenyi Sumaalee fi hammeenyi Tigireen goote uummata oromoo miidhuudhaaf akkuma isin deengadda gartan Boorana Walloo Harargee Bahaadhiyaa biyya Oromiyaa guutuu keessa har'aan tana gargaarsa warri gochaa jiran Jimmarraa Baalee deemaa jiran raayyaa abbaa macaatiif warri masakaman. Miidhaan isaan Oromoo irratti finna jedhanii buqqa'insa saba nama uummata ammas ga'uu godhan sun tokkummaa nuti waggaa meeqa booyaa fi turre ka itti waan takkaan miila tokko sossoofachuu dadhabne tokkummaa nuuf fide jechuudha. Sunis wanni takka negatiifaas pozitiifaas ni qabdi tan akkasi fudhachuu qabna. Yoo argitan dheengadda uummanni Oromoodha Walloorraa naannoo adda addaarraa dhaqanii warra ija bal'aattu uummata Oromoo hammarree isaa bira dhaqanii ijaan isin agarru isin fuunfachuudhaafi jedhan. Horii isin baaftanii rakkattanii cinqattanii nu kennitan kana iddoo tokkoon qaqqabuudhaaf irratti hojjechaa turre. Ammas immoo rakkinni kun rakkina bu'uuraan yoo wayyaaniin achi buqqaate malee rakkina akkasitti nurraa dhaabbatu miti. Rakkina sabni Oromoo immoo kophaasaa danda'u miti kun. Rakkina international community irratti illee dhiibbaa goone akkamitti rakkina speeshaalii uummata keenya kan beelawee buqqee kana namni keenya kophaasaa baadhatee hin danda'u. Kanaas gara kanarrattis amma danda'amuun koree hojii geggeessituu wajjin haasofne warra asii warra tokko wajjin qunaamtii goone warra biyyaanaa wajjinis haa ta'u akkuma Awurooppaattis irratti hojjechuun nurra jira. Hamma dandeenyu humna hamma qabnuun odoo xiqqoodhatuun odoo guddoodha hin jedhin irratti hirmaannee uummata keenya kaarraan tana buqqee beelaan rakkachaa jiru kana yerootti as qullee odoon ta'in addunyaan hundinuu irratti waliigallee waan kana sabni Oromoo firan qabu firri numa waliif nuti numa malee firan qabnu wal qabannee wal jabeessinee tokkummaadhaan waan kana keessaa rakkina kana keessaa akkatti bahuu dandeenyuun jedha. Waan wal geenneef silaa manguddoon jalqabarraa hayyoonni mana keessaa itti daddabalanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a uummanni nuti gargaarsa godhuudhaaf deemaa jirru kuni uummata silaa mallaqa kadhannuufi miti. Sheek Jaafar jalqabarratti tuqee jira. Yoo Oromoo taallee ta'e burqaan Oromoo taayyuu achi har'a madda walaabootu tuqamaa jira. Uummata Baalee qofaa miti Oromoo guutuu jechuu. Kanaaf akkasitti haalaallu yeroo reef Sheek Jaafar dubbatu waa yaadachaa ture. Manguddoota teenya warra agartee dhiigaan karaa saaqanii Oromiyaadhaaf jedhanii falmachaa turan Jeneraal Waaqoo guutuufaa nama yaadachiisaa jechuun guyyaan kun osoo har'a inni lubbuun jiraate naannoon sun akkam jira. Isa dheengadda wareegame Koloneel Aliyyi Cirrii nama yaadachiisa. Aadam Jiloo Eeboo nama yaadachiisa. Huseen Bunee Daraaraa nama yaadachiisa har'a guyyaan kun. Dhiirran akkanaa sunniin ganda kanaa baatee jechuudha. Kanaaf har'a silaa isin dura dhaabbannee kana gochuun nurra hin jiraatu. Haa ta'u ammallee kadhaa miti. Obbolummaadha waliif birmachuudhaaf asitti dhiyaatanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Kanaaf kallattiidhaan garuma gargaarsaatti yaana ofirraa hin eegala. Maqaa maatii kiyyaatii yeroo 500 hin gumaachaa. Nyara, aroro, bukapte.
wanni ani jechuu barbaadu reefullee na dura haasawanii haga tokkorraa dhageeffadheetiin ture ammoo garuu nama fi gargaaruun dirqama na dhageessanii nama fi gargaaruun dirqama wanna tana haleellee dubbachaa turree reefuun tana akka horeedhaatitti yaada tokko haasanii turanii amma gartee tagargaarsaatii walitti dhufuun dirqama kaleessaas kanuma jechaa turre haga hulaa nama mana hundaa dhayxee dhodhoytuu eeguun barbaachisaa miti oromoon obboleeyyanii oromoon takkaa yoo walitti dirmatan gaarii na fakkaata wanni tuni namuu egguu mana dhuftee hulaatti dhodhoyte wayiwaachuu osoon ta'in jalqabuma egguu bakka takkaan kaate bakka sanitti dhaamsuun barbaachisa na fakkaata tanaafuu walitti dirmachuun gaariidha jabaadhaan isiniin jaa tanumaan dhaamsa ibsachuu barbaadu. Wali fadir manu omonte nyamara dangara meya anale tuti lamira rajirti jarso jinasani umbigo loda gindir mi oisoti arale laminto kunoru majirti dangara lamira rajirti raitu sawina wala fi khamise borang bujidatis arale laminto kunodu majirti hawasa midame laminte nya arra haroro bukate kawelo nasara walira tilalu li fadir manu omonte dangara meya anale heduti lamira rajirti raitu sawena wala fi khamise borang bujidati arale laminto kunodu majirti arale laminto kuno bela jirti inni gabran fata takkandu ranabne durian garra toka jijirate bafa fajala tayenu midu jira indagamiya oromo kana biqifira nama iyyuu mana keessaa meeshaa gayaa qabaa huccuu gayaa qaba akka huccuutti yoo laallee nama buqqeessuniif nama humaan qabneef joolleef nyaata ijoolleef kana hunda nama alagaa wajji jiraadhu na gargaaraa jiranii garuu isinis na gargaaraa hodduun mooshilee la ta'a adda gisee nama khayya rakkina isaa dhaga'ee bifama oofin godha garuu waan isiniin jiru please namu gayaa qaba waan uffataa fi waan halleehu yoo nuti hundinuu nama keenyaaf hin taane namoonni fi alagaan dhuftee nu gargaartu wal haa gargaarru walitti haa buusnu gargaarsa akkamitti achiin geenyaas walitti haa mari'annu kanaan isinii himuu fedha ani waan hodduu walitti qabeetiin jira adde maaree walitti qabdee jirti namayyuu akka isaatiin kophaa addaan bubbu'uu irra bakka takka harka takka yoo taane waan guddaa goonaa fi tanaan isinii himadhaati ibliis na gargaara haa takka taane. sabota ollo mandurira dada wajin turre wala fanno haye nu gobe antu daba turre hundanu baba se nu tule wajinis nu dire
Abdulatif jedhama. Yeroo gabaabaa kana gara biyya kanaa dhufne Baalirraa dhufe yeroo gabaabaa keessatti dhufe rakkoo uummata keenyaa dhugumatti uummanni Baalee uummanni Harar waan ammasitti taasifnu kana ol dhiiga jechuudha isaan dhiiga sosoboonne baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf waa baay'ee jechuu hin dandeenyu haga dandeenyuun kaakka jeneraal Waaqoo guutuu yookaan kaakka Adam Bunee kaakka Adam osoo jiraatanii hadda Baalee daangaa miti maqaan isiitu hin dhaamu haa ta'uti. Ani fakkeenyaaf firuma Omar Suleyman jechuudha obboleessa kiyya sababa kana du'e achitti sammuu uummata keenyaa dhodhowaa jira waa baay'ee ta'aa jira waan ta'eef ani amma waa baay'ee jechuu hin danda'u fuuldura bal'inaan haasofnaa galatoomaa jedhama. Saboota oolmaa duriirra dadaa wajjin turre walafaan nu haayee nu goote hantuuta baaturre hunda nu babbaasee nu tuule wajjinis nu diire. Saboota oolmaa duriirra dadaa wajjin turre walafaan nu haayee nu goote hantuuta baaturre hunda nu babbaasee nu tuule wajjinis nu diire. walgayyaa irraa akkana godhanne kana milkeessuu keessatti amiin nama jalqabaati nama walitti hidhee dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee sochoosaa jiru warra har'a dargaggoonni akka hirmaatan godhe keessaa nama duraati harka dhayaati. Mohammad Ahmad egaa ni beeytanii OMN wanni nuti qabnu keessaa waggaa 3-4 darbame injifannoo guddaa kan jennu keessaa tokko OMN. OMN kana reef irraa na dhoggitanii osoo waa'een isaa dubbachuu barbaadu nama tokkotu akkamitti ibsitaa naan jennaani mootummaa waggaa 27 fi qawwee hidhatee bara dheeraa ummata Oromoo bira dabree ummata guutuu biyyattii sanii gabroomsee ollaallee dabree dhayaa ture ololaan qofa diige OMN. OMN kana naallee galateeffadha hojjettoota isaallee naa galateeffadha yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf hojiin OMN hojjeta. mootummaa waggaa 27 fi qawweedhaan ummata fixaa ture ummata mana hidhaatiitti dararaa ture olola qofaan biyyaalaa kana taa'ee raasee jira kun injifannoo guddaadha waan salphaadhaa miti jechuudha akkamitti akka isin laaltan naan galu akka isin hundi jaalattan ni beeka OMN miidiyaan nuti qabnu isuma haa jiraatu haa jabaatu haa dagaagu. I think 2016 keessa rakkoota kaawwadaa itti uumamtee tureen. Rakkoon san rakkoo guddoo haa taatu uummata keenya akka malee miti warra awwadaa fi warra naannoo eessiisanii jechuudha. Balaa guddaa irra geessee hanqa warri naannoo awwadaa soogiddabatachuu dadhabuutu akka gahuun geessee turte. Haa ta'u immoo yeroon dabartee I think amma ati dhaamsa jabaa keessa karaa dubbitii achi garagalee rakkoo warri awwadaa keessa dabree ture jabduudhaan. Warri Baalee keessa dabruufillee waa xiqqishumaa hafee fi rakkoodhaan jennuun. Haa ta'u immoo balaa fakkaattee waan guddoo taatee warra awwadaa dhufteef. Jimaa yeroo san qarshii 300 gurguran amma 800 gurguru jiran. So waan hedduu ana gammachiisee ana ajaa'ibsa irraa takkaanii warri Baaleetillee akka reefa siraayimanitti gaalanii fi re'ee hedduu qaban jaan. So waan san ati booddee isii gizee dhageessa mucaan kun maal jaa waan jiru isinitti uumamuu mala. Wallahi ifumaaf Somaaliin balaa ifi dhalu jirti. Jimaa 308 bitu jirti. Gaala 380 bituudhaaf guyyaa 3 naa qabaaf isin. 3 jechuu isaan dabree anaa itti gaafataman. Yaaduma kana qabaa galatoomaan. Duraan dursa tiim OMN galatoomaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akka waliigalaati irratti uummanni keenya maal keessa jira gabrummaadha. Gabrummaa kana hiddaanii waan buqqisin hanga barbaanne wal qarqaarruus nuti rakkinni kun nurraan dhaabatu jira. Inni guddaan nuti mootummaa gabrumfataa kana ofirraa buqqisuudha, ofirraa balleessuudha. Biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uudha. Oromiyaa irratti qabeenya bal'aa qabna. Oromiyaa irratti jechaadha. Qarqaarsa nu barbaachisu. Waan qabnu qe'ee fi qabeenya keenya nurratti gubanii uummanni kun fakkeenyaaf amma raayitu irraa warri sawween irraa gindhiirri irraa warri buqqa'ee akkanatti daangaa irraa buqqa'ee kuni qabeenya isaanii dhabanii manni isaanii irratti gubateet ala keessa muka keessa galan jechaadha. Kanaaf immootu qarqaarsa isaanii kana haga dandameen biraan geennee qarqaarsa isaanii godhamaa jiru kana biraan geennee mootummaa addunyaatti illee dhageessisuu qabna nu middii dhaabachuu qabanii kanaaf qarqaarsa isaaniif goonu itti fufnaa galatooma. Itti fufti qabsoon
akkam nagaa jirtu obbolaan koo martuu ilmaan Oromiyaa booranaaf baareentu warri biyya alaa kan addunyaa guutuu warri biyya keessaa diinaa wal mormitu warri rooroo diinaa falmatarra jirtu warri gaashiratti wayyaaneen darartu nagaan onnee koo isinnaaf haa geettu daran wal kabajaa tokkummaan haa cimtu tu keessaa fi alattis qabsoon itti haafuftu hawwiin Oromoo ta'a kaayoon ilmaan sabaa kan gootowwan meeqa lubbuu itti dhaban galma gahuuf deema hamileen isaa jabaadhaa yaa lammii hiree bal'oo qabaa boolla seenuu dhabe gabroomsaan of sobaa bakkayyuu tokkummaa gaaf tokko ni cabaa dhiiga lammiiwwan koo gumaan bahuu qaba gaafii abbootii keenyaa gaafii qabsaa'otaa warri gurguratee horii ittiin nyaattan warri biyya abbaa alagaadhaaf murtan warri Oromootatti waraana bobbaaftan warri gaafii qabsoo maqaa irra keettan warri garaa jalaan alagaaf hojjettan warri fedhii yeroof alagaaf hiriirtan guyyaa aduun baate eessa seenuuf teettan yaa warra dhiiga sabaa garayyuu facaaftan kan qabeenya sabaa dhuunfaa keef olfattan eenyu akka taate uumama kee beeyta hanga yoomiititti akka faana deemta silaa ati horii irraa maaliin adda baata ati eenyu laata of baruu dandeetta warri dhugaa dhoksuuf oliif gadi kaatan warri hawwii sabaa afaan irra teettan warri kaayoo lammii gargaritti facaaftan warri dhiiga tokko dharaan adda footan warri dhugaa hin ukkaamsitu ofii ukkaamamta haquma as deebi booddee ni gaabbita osoo lubbuun jirtuu seenaan awwaalamta qabsoo Oromootaa kan diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa booranaa baareentuma kan diina rarraasaaru gamanaa fi gama jabaannee falmachuun dirqama lammummaa jajjabaachuu qaba hawwiin birmadummaa magaalaa fi baadiyyaa galgalaa fi ganama osoo addaan hin baane kiristaanaaf muslimaan hanga bira geennutti galma bilisummaa yoomiyyuu hin dhaabbatu itti fufna falmaa bakkuma hundatti jabeessaa tokkummaa numatu mo'ata irreen kan keenyuma kaayoo gabroonfataa dura haa dhaabbannu hidhaa fi ajjeechaan diinaaf iddoon laannu mirgaaf biyya keenyaaf lubbuu haa wariinnu ofii gabroonfamnee dhaloota hin dhaalchinu bilisummaa keenyaaf daran haa qabsoofnu jabaadhaa hadaraa hunduu haa jabaannu itti fufa qabsoon duubatti hin deebinu kan barreessee isin dhiyeesse ana Rafaat Abubakar kan na dhageeffattan galatoomaa jechaa kan na dhageeffatin garuu akka faranjiinuu jette body is present mind is absent jechuu walaloo kaasirratti umara hanga yeroo biraatti nagaan naaf tura. Maqaan kiyya Amin Usmaan jedhama carraa kana naa kennu keessaniif warri OMN baay'ee galatoomaa isiniin jedha adda bakki wanti wal geenyeef asitti lammii keenya kashiira diinaatiin buqqa'ee jedhe gargaaruudhaaf baay'ee gargaaree uummanni Neezerlaandii baay'ee nu gammachiistan maaliif hamilee guddaa nutti gootanii akkasuma dargaggoonni biyya kana keessa jirtan yaadaa fi humnaan jechuudha akka ijoollee biyya keessa jiran sanii qaamaan bira dhaabbannee wareegamuu hin dandeenye maaliif warri achi jiran sun uummata wayyaanee mootummaa nama nyaataa kana afoo dhaabbatanii rasaasa afoo dhaabbatanii akkasitti diina ofirraa ittisuu jiran jechuudha nuti dammoo warri as keessa jiru wal gargaarree yaadaan ta'ee qaamaan humnaan kan mallaqaan deeggaruu qabna isiniin jedha galatooma. Hunda dura kennaa saba keetiif gooteef hedduu galatoomi ulfaadhu siin jedha. Abshir obsiituma waa jedhuu yaali. Hayyee egaa keessa kee waan sitti dhaga'ameef waan kana kan gooteef haasa'uullee dadhabuu dandeessa. Haa ta'uuti hundi keenya iyyuu uummanni baqaan as jiru hundumtuu yaadni isaa biyya jira. Egaa waan akkasii gochuun waan addaati. Egaa miirri keeyyuu ibsa. Mee ati immoo maal jechuu dandeessa? Duraan dursee hunduma Oromoo isin jaalladha hunduma keessatti. Inshaallah barri kun darba. Amma adda akkas fuuldura namaa dhaabbannii boriin kennina kan rakkataniif jedheen jedha. Kanaafuu miti. Ani morma kiyyarra yoo ta'e ittiin hin bareeda morma kiyyarra ta'e garuu abbaan kiyya inni baddaa keessa cisee garaasaa akkasitti himnaan laalu nama ta'uu koon jibbee wallaahi kun oromummaa duwwaa miti namummaadha amantiin kiyya illee na dirqisiisa
oromummaan kiyyallee na dirqisiisa hundumti keenya amma dandeenye walii fagoonuun jedha hundumaaf jechuudha warri biyya keessa jiran waa cimaa godhaa jiranii nuti immoo warri biyya ala jiru kana yoon kenne anaaf homaa miti tuun qabaadhee kana caalaan godha lammiitiyyaaf galatoomaan jedha. Ayyee hedduu galatoomii shamarree Muliyaa turii ammallee sin gadhiifne egaa akkuma argitan warqii mormarraa baaftee saba ishii keessattuu gammoojjii keessatti akkaataa sanaan mootummaa wayyaaneetiin gariin daangaarraa buqqa'anii gariin immoo uumamaanis naannoo sanatti balaa uumameen gargaarsa dhabanii lammiin keenya akkaataa sanaan mul'atuu isaaniitti hedduu gadduu ishiif itti dhaga'amuu ishiiti. Hedduu galatoomii ulfaadhu kun waanuma kennaa Oromoon tokko namaaf na'u naatoo qabdurraa kan gootedha waan ta'eef mee isa kanarraa kaatee ati ammallee uummanni kun bifa kanaan wal cinaa dhaabbatuun haala biyya keessatti argaa jirta waan ajaa'ibaatu deemaa jira uummanni kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wal cinaa dhaabbataa jira hedduu kan nama boonsudha biyya alaa kana keessatti immoo akkuma argitu har'a uummanni kan akka keetti dhaga'amu hedduun dhufanii gumaacha godhaniiru maal ta'uu qaba jettamee atoo yaada maal qabda kanarratti. Abboolii kiyyatas jiru nama gurguddaa jira amma jiraallee beekee wamaa naasa'u anaaf kun waan gaariidha jechuun yeroo awwalaatiif Oromoon jimmarraallee akkasitti ba'ee walloorraallee akkasitti ba'ee gaafa dhufu wallaahi baay'ee natti tole keeriidhumaaf rabbi waa hunda godha. Wanti kun illee dhufuun Oromoo walitti qabuuf nuti waa gaarii ilaaluuf jedhee yaada. Inshaallah hundi keenya iyyuu amma qabnu wal bira dhaabbannaa kun waan dhaabbatu miti kenna keenya illee itti fufna hundinuu sirraa gara fuulduraatti jedhee yaada. OMN galatooma waan yeroo hunda isin ilaalla haasaa namaa hunda danda'a nu Oromoo duukaa waan jirtaniif nuuf galatooma isin jaallanna hunda keessanuu isin jaalladha. An akka kiyyaatti Oromoon hundillee isin jaalladha. Keer inshaallah kana caalaa sun. Ayyee sila boostee amma baga kolfite akkaataa kanaan gammaddee gammachuu kees kennitee deebite hedduu galatoomii haamlee naa kennaa fi hedduu galatoomii. Duraan maqaan kiyya Tolaa Amaan jedhama kan inni irraa dhufe Indooban irraayi. Uummanni Oromoo biyya Neezerlaand keessa jiraatan naannawa fagoo irraa dhuftanii dadhabbii keessan osoo ilaalle uummata keessan mootummaa wayyaaniitiin buqqa'ee daangaa irraa buqqa'eetiin roobaa fi aduu keessatti dararamaatiin jiru gargaaruudhaaf lammii keessan bira dhaabbachuudhaaf dhiya keessan bira dhaabbachuudhaaf dhuftanii hamma amma naga'u kana gargaarsa kana gochuu keessaniif hedduu galatoomaa hedduu isinitti gammadee isiniif jira. Gargaarsi kun kanarratti dhaabbachuu osoo hin taane haala kamiinuu yeroo kamiinuu haala kanaan itti fufee hanga bilisummaa keenya argannutti haala kanaan itti fufee sirriitti wal gargaarree keessaa fi alaan kumii walirratti oofuu osoo hin ta'in haala kanaan sirriitti fuuldura dhaabbannee hanga bilisummaa keenya argannutti gargaarsi keenya kun addaan hin dhaabbatu hanga sanitti itti fufnaan jedha galatooma. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya warri har'a magaalaa kana keessattuu biyya Neezerlaanditti hawaasni Oromoo waldaa hawaasa Oromootiin egaa gargaarsa uummata keenya sababa mootummaa wayyaaneetiin daangaa bahaa fi kibba bahaa irratti keessattuu daangaa baalee irratti buqqa'anii yeroo ammaa kana dararaa keessatti ka argaman uummanni lakkoofsi isaanii 90,000 ol ta'anidha. Isa kanaaf egaa haala biyya keessaa biyya alaatii birmannaan godhamu kana fakkaataa sagantaa kana egaa qophii addaa har'aa waldaan hawaasa Oromoo Neezerlaand qopheessee tartiibaan isin biraan gahaa turre egaa gara sagantaan kun ammallee gumaachi kun itti fufaa jira namni waan qabu kennaa jira. Warri har'a asitti argamtanii gumaacha kana galma kana keessatti argamtan warri gumaacha kana taasiftan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jenna nutis maqaa OMN'tiin. Ayyeegaa tokkummaan humna keessattuu haala amma jiru kana keessatti rakkoo kanarraan kan nu ga'e tokkummaa dhabuu keenya diinni akka barbaadetti waggoota 27f Oromoo addaan qoodee murna garaagaraatti adda qoodee akka Oromoon humna hin horanne taasisuudhaan har'a sadarkaa kanarra nu geessisee jira hundi keessan iyyuu irraa dubbataa ooltanii haa ta'utii yeroo ammaa kana wareegama qeerroon kaffalaa jiruuf uummanni Oromoo kaffalaa jiruun keessattuu waggoota 3 darban kana keessa haalli biyya keessatti uumamee jiru Oromoon tokkummaasaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa mul'isee jiru asittis biyyoota alaa keessattis bifa kanaan deebi'ee ni ijaarama ka jedhu abdii guddaa qabdanii kun ammallee ciminaan kan irratti hojjetamuu qabudha. Hawaasa biyyoota biraan dhiyoo bira qabne hawaasni xiqqoon kun har'a walitti dhufne kan duraan buufanne faan
uummata keenya beelaan rakkataa jiru birrii uuroo 11,000 ol walitti buusnee irraa arrati darbu hangli walitti kenna. Hangli walitti kenna. Birrii uuroo 11,000 ol kana qofa miti kan baankii irratti kaleessa darbaa jiran kana itti dhaamu 12,000 13,000 ol deemaa jira jechuudha. Ol guddanna warraa firdima itti haa dabalu. Rakkina Oromoo kana rakka qabne guyyaan itti qaqqaban hin jiru. Inni har'a humni injifannoo kana keessatti waa addaa dabalatu ofii isaatiif jedhee maqaa ofiitiif jedhee kanatti uumama. Kana qofa miti yeroo mallaqa harkaan akkanatti guurame qofa miti warqee mormaas uummata kooti bareedinni koo uummata kooti jedhee dubartiin huniiraan warqee mormaa ofirraa baaftee uummata ishiitiif kennite jirti innis ganaa gara maallaqaatti jijjiiran. Galatooma isiniin jedha addaas dachaanee wal arguu kennaan hedduu galatooma isiniin jedha. Kanaan dura hawaasni kenna akkanan turre hadda garuu yeroo yaamicha addaa yaamicha sabummaa yeroo rakkoon saba keenya irratti jajjabaattu bakka gargaarsi hin geenye hatattamaan akka gahu yaamichi yeroo biyya irraa isiniif dhufu wal dhageettanii akkana argamuu keessaniin hedduu irraa gammada galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkasuma dubartoonni biyya Hoolaand kanaan durallee akkanan turre itti gaafatamummaan maatii isaa ta'uu hawaasummaa haa ta'uu waan hundaan isaan irratti waan jiguuf argamuu hin danda'an jechuudha. Sababa kanaan yeroo guddaa yaalee ture wal arguullee hin dandeenye. Haa ta'u adda akka carraa ta'ee rakkoo dhalate kanaan oduu'anuun dhageenye wal yaamanii anaafuu yaamicha godhanii yaamicha isaan godhaniif addee mareef namoota adda addaa hedduu galatoomaa isaaniin jedha. So kanaaf amma nuti yeroo tokko tokko isin biraa baanee gama sanitti adda wal arguu kenna waan ta'eef akkamittiin waan kana goonaa deebinee akkamitti dubartoota waldaa dubartoota hawaasa Oromoo Hoolaand akkamitti dachaa deebifnee ijaarra kan jedhu marii jidduun kukkutaa duubisanii waa mari'achaa turre. So kanaaf haga tokko yaada irratti walii gallee jira jechuudha. Akkamitti of ijaarraa ka jedhu ijaarama hin qabnu kana booda ijaaramna jechuudha. Sababa kanaaf ufafoo laallee waan adda addaa miidiyaa wal arginee waan nu barbaachisu wajji mari'annee gaafa maarchii 8 guyyaa ayyaana guyyaa dubartoota addunyaa kan jedhamu deebifnee akka isa sababeeffannee buusii saba kennaafis walitti qabnee deebifnee buusii buufnu walii gallee jirra jechuudha. Haa ta'u guyyaan 8 maarchii 8 jechuun guyyaa kamisaarra waan dhufuuf waliigaltee dubartootaatiin gaafa sanbata xiqqaatitti guyyaa 10 maarchii 10tti jijjiirannee jirra. So kanaaf amma nuti akka dubartiitii wanna kophaa keenya goonu hin jirru jechuudha. Kanaaf akka hawaasni keenya nu gargaaru itti gaafatamoonni koomunitii biyya Hoolaand akka nu gargaaran akka galmaas nu qabuu danda'aniif yeroo duraatiin akkamitti akka waliin akkuma deebitanii cinaa nu dhaabbattanii waan kana nu qindeessitan gamanuma yaamicha isiniif godha jechuudha. Dhaamsi kiyya kanuma addee maareen yoo jiraatte waan irraa hafe isaan tuttisneedha waan dhadheettanitti galatooma. Galatoomii addee Alimaa ati ibsiteetta waan inni ibsuun qabu. Egaa waamicha akkuma dhageessan gaafa guyyaa dubartootaa ayyaana keenya jaa kabajannu adaraa abbootiinis warri qeerroos dargaggoonni biraa nafiina ayyaana dubartootaa kana sirriitti wajjin kabajna. Galgalas qophii hin qabna bashannanas hin qopheessina waan adda addaa hin qopheessina isarratti argamne amma dandeenyu waan nyaachaas waan dhugaatis goone ammas moo saba keenya akka gargaarduuf warri dubartootaa irratti qophoofna. Nu gargaara dubartiin dhiira malee hin ta'u dhiirris dubartii malee jaan taaneef nu jajjabeessaa reefuuf jajjabeessinee reefu waldaan dubartii dhaabbachuudhaaf nu jajjabeessaa bukkee keenya dhaabbadhaa qophii qabnaa warri qeerroo nu biraa nafiina galgala bashannana hin qopheessina jennee irraa wanti dubartootaa hin cimaa kanarraa nafiina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه بقى أويدا كانت والجيتني بقى نجا ندفتني أرجتني وري أستي سوامي نتي إيابا أجل كل جلاني قرتني إسهر هجراتو إسني وري أسباتني لقرتني قالتوما كأنه ربي تكو هاتو كايو نمني مرت تهجم كايو ركتنا قرتني واني أممان هندي قرتني قرسا أرجتني لالو ربي سنكرنا يا ربي هندن دي تركوا ما قرتني نقبتني يا ربي نرابكس يا ربي نراكاس يا ربي نراكاس دانغان ولا نبتني ولا يا ربي كوا قرتني نمر ركاس يا ربي نراكاس يا ربي نراكاس تكتشما تتي يا ربي نراكاس أيه نجا أنجلا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.